duraan dursee uummanni keenya gaafa mana hidhaa seenus odoon hidhaa seeniin duras hamma danda'een karaa adda addaatiin jijjiirama uummata keenyaatiif akka seenaattis akka amantaattis akka biyyaattis barreeffama adda addaan barreessaa ture. Sana boodas hamma danda'e yaalii gochuudhaaf karaa mirga kabachiisuudhaanis hamma danda'u qabsaa'ee mana hidhaa keessatti guyyaa 2030 hidhamee bahee yeroo kana keessatti gaaf tokkollee kanaafin sochii jedhee qonni akka keessa waliin dhufe hin jiru jechuudha. Hawaasa kanaaf jijjiiramaaf malee jechuudha. Alam mana hidhaa jiru akkuma dhagahaa ture hawaasni keenya bal'aan akkan hiikamus akkan mana hidhaatii bahee hawaasatti makamu du'aa kadhachuudhaan waltajjii adda addaatti dubbachuudhaan namoonni hin beekan hedduun yaalii godhaa turan jechuudha. Eegan hidhaa bahees bal'inaan akkam hawaasni akkan mana hidhaatti bahu walitti wanna addaa waliin qabnu jiru. Kaayyoodhuma walitti qabnu, kaayyoonni walitti qabnu jijjiirama, kaayyoonni walitti qabnu bilisummaadha, kaayyoonni walitti qabnu hawaasa kanaaf biyya kana jijjiiruudha jechuudha. Kana keessatti hawaasni guddaan hamma kana nadu kan dhaabbatu baay'ee natti dhagahamee ture jechuudha. Har'a immoo dabalataan karaanumaan iyyaanneen konkolaataan bitamee dhufee akka badhaafamutti keetii jedhamee natti kennamu keessuun kun baay'ee natti dhagahamee jechuudha. Kanaafuu namoota kana yaadan hundumaafuu yaada kana warra bu'uureesses warra kanatti socho'e hundumaa maqaa rabbiitiin galata guddaan galchaaf jechuudha. Garuu akka namaatti ani immoo kaayyoon koo akkuma sila jedha jijjiirama biyya kanaa waan ta'e jiruuf gaafa mana hidhaa jiru wanna hojjechuu qaba jedhee yaadu keessaa tokko hawaasni keenya kun beekumsaan jijjiiramni biyya keenya keessa amma dhufaa jiru jijjiirama beekumsa irratti hundaa'ee bu'uura godhatee ittiin socho'u ta'uu qabaa kan jedhuun ani irra guddaa hojii hojjedhu barreeffamaa waliin waan wal qabaa jiruuf mana maxxansaa tokkoon banuu qabaa jedhee yaadaa ture jechuudha. Mana maxxansaa kana banuudhaaf eenyuun illee kadhuun qabu waan qabu hunda gurgureetan banaa jedheetan yaadaa ture jechuudha. Har'a immoo kun haala dhufu konkolaataan har'a anaa dhufee konkolaataa seenaa qabeessaadha. Konkolaataa bara sochiin akkana godhamee hawaasni kun jijjiiramni biyya keenya keessattis akka Oromiyaattis jijjiiramni guddaan baratti deemaa jiru jechuudha. Kanaafuu konkolaataa seenaa qabeessa ta'e haala kanaan dhufe kana ani akka dhuunfaatti konkolaataa kana fudhadhee ittiin socho'uun irra caalaa namoota kana yaadaniif namoota kana ana yaadaniif irra caalaa anis jara yaaduu qabaa kan jedhuun mana maxxansaa banuudhaaf sila kaayyoo qabaa. Yoo rabbi jedhe konkolaataa kana mana maxxansaa bana jedheen yaadan qabu sanatti olcha jechuudha. Alan kanatti olchuu akka yaadaattis maqaa mootii Abbaa Jifaariin nama Jimmaa ta'uttis seenaa isaanis barinaan nama beeku ta'uttis haala adda addaatiin naannoon Finfinnee kanatti mana maxxansaa bana yaadan of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf akka bu'uura taatee konkolaataan kun sanarratti waan qabuuf dabalatee waan ergasii yaadaaruuf sadarkaa tokko gara fuulduraatti akka deemsisuu danda'uuf namoonni ana yaaddan yaadni keessan bakkuma jirutti ta'e isiniifis anaafis waan irra caalaan hawaasa kana jijjiirsisuudha. Jijjiirama isaa cimsuudha. Beekumsaan dandeettiidhaan haala adda addaatiin waan jedha jiruuf akka hojiittis an kanarratti bobba'ee waan jiruuf yaadni keessan galmaan gaheera. Garuu kan irra caalu immoo kana jedhee waan yaaduuf yoo rabbi nama keessa galma kanatti jijjiiraa jechuudha. Osoo binaan itti qabne mana maxxansaatti ijaarama kan osoo tuulle mana maxxansaa sanis makiinaan kunnees ta'uu qabdi mana maxxansaatti ijaaruu qabna. osoo tuqamne si hojii goona. Akka yaadatti yaadni kan koo kana ture isin hammana yaaduun keessan haala kanaan deemuun keessan baay'ee na duuka jiraachuu keessan arge namni hedduun ammas mana hidhaa keessa jira. Amman beekutti babbahaa jiraatanuuf jarri yaadatamuu qabu. Mana gaafa mana hidhaa keessa jira nama hedduutu biyya kana jijjiiruudhaan karaa amantaatiin haa ta'u, karaa sabaatiin haa ta'u, karaa siyaasaatiin haa ta'u, karaa adda addaatiin biyya kana jijjiiree namni hedduun yaalii godhe. An uummata hawaasa biratti barreeffamaan barreessuun waltajjii adda addaa irratti waan dubbadhu namni hedduun karaa amantaatiinis ta'u ana beekuudhaaf bahe malee namoonni eenyummaan jara osoo hin beekamin aarsaan jarri kaffalan hedduu ta'ee bakka adda addaatti dagatamanii jiru jechuudha. Akka biyyoolessaattis akka Oromiyaattis jarris yaadatamuu qabu. Warri mana hidhaa keessa jiranis warri bahanis jechuudha. Kana ergaa dabarfadhaa kun immoo waan haala kanaan yoo wal bira dhaabbanne wanni nu hawwinu biyya kana keessatti jijjiiramni guddaan bilisummaan barbaadamu karaa dinagdeetiin karaa siyaasaatiin hundinuu hin dhufa haala kanaan wal bira dhaabbanne jechuudha. Ergaan an dabarsu kana
ana yaadu keessan rabbi isinii fayyadu rabbiin irra caalaa wanna guddaa isinii addanis galma sanaan rabbi akka waliin nu gahuun du'aa ikadha galatoomaan jedha Allahu akbar akka fayyinaatti amma fayyeen jira guutummaa guututti jechuun danda'a mana hidhaa keessatti dhukkubsadhee yeroo turus amma garuu dhibaan dhibba fayyee kan bahee gaafa mana hidhaa seenus nagaan hin seene gaafa bahus nagaan hin seene hedduu lamman kana keessatti mana hidhaatti rukuttaanis dhukkubnis waan hundinuu achumatti dabarfatteen bilisaan gadi bahee jechuudha kanumaan dabarsa jechuudha alhamdulillah